بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. إن شاء الله ونبرنا في كتاب التوحيد. باب كل تقفى بقلنا كل تقفى رجل. باب لا يذبح لله. باب بقلنا ربي في قلم بمكان بوتا يذبح فيه إذا كيستك ألم لغير الله نما رب تيني بوتا سلا نما رب تيني كيستك ألم كيست ربي في قلم بقنا جتشوتي جتشو أيه fakkeenyaaf namni tokko uduhiyyaa qaluu barbaada. Duraan bootaa sana keessatti qeeraa sana keessatti taabotaaf qalama bakka sanatti. Har'a uduhiyyaa qaluu barbaadde achitti qalamaa hin qalamu jechuudha. Laakiin zaahira kanatti isaan sanatti fakkaate. Zaahiruma kanatti isaan sanatti fakkaate. Kanaaf mushriktoota waffaqtee jirta zaahira kana keessatti jechuudha. Maaliif? Waan balleessee miti. Mushrikootumatti fakkeesseedha bakka sana dhattee. Robbamaa sheexaanni qalbii kee keessa niyyaa hamtuu buusa. Bootaa kana keessatti qaluutu irra caalaadha waan akkasii kana qalbii kee keessa galcha jechuudha. Kanaaf akkas ta'uutu barbaachisaa miti jechuudha. Maaliif namni daangaa seeramaa daangaa daarichaa wahii namni kan dheedichisu ta'e keessa bu'uunni shakkamni dhihaataa akkuma jedhanu sana irraa eeggannaadhaaf akkuma waa xiqqishoollee isaanitti hin fakkaanneefi kanaaf jecha kan dhorkamee jechuudha. Kuni kana. An jedha kitaabni. وقول الله تعالى إن جت ربي قلت إيتي لا تقم فيه يا نبي محمد نابة فيه إذا كيست نابة فيه كن إيست نابة إيست ديبي مسجد الدرار جنان جرا مسجد نبي مدينة متي أمني منافق دوتا muslimtoota qalbii isaanii garagara godhuudhaaf adda fafacaasuudhaaf masjidu dirar jedhamee beekamu wahii achitti ijaarame jechuudha. Masjidichi maal jedhame kana masjidu dirar jedhame. Masjida cinqii muumintootaatiif ijaarame. Kanaaf rabbiin maal jedhe masjida sana keessa hin dhaabbatin jedheen. Lamasjidun ussisa masjida gadi dhaabametu ijaarametu ala taqwa sodaa rabbii irratti min awwali yawmin jalqaba guyyaa gaafa duraa ahaqqu isumatu irra haqa an taquuma fi ati isa keessa dhaabbatudha. Amma masjida kana keessatti wanni dhorkame maaliif jennaani masjidicha sanatu niyyaa hamtuu irratti niyyaa ajaa irratti niyyaa hin taane irratti gad dhaabbatee fi bakka sana dhattee hin dhaabbatin jedhee. Digalee bootaa silaa ragaa kama gara kamiin ta'uu jira. Baaba keenyaaf boqonnaa keenyaaf ragaa eessaan ta'uu jira. Akkuma bootaa silaa ilma namaatiif sanamaaf keessatti qalamu sana keessatti dhattee qaluun hin taanetti akkuma masjiida cinqii muumintootaatiif ijaarame keessa dhattee dhaabbachuun dhorkame. Silaa yoo achi tokkoon qabu salaanni salaatuma garuu bakka cinqii muumintootaatiif sanan dhaqanii hin dhaabbatinidha. Bakka silaa xaaguutaaf keessatti qalamu sana ati hidhattee bakka sanatti rabbiif hin qalin. Ibaadaa rabbii keetii bakka sana hin geessin. Kanaan wal gala jechuudha. Ayyee maaliif masjidachi yedduu muumintootaadha cinqii baasuudhaaf cinqii kaa'uudhaaf. عن ثابت بن الضحاك رضي الله عنه قال نذر رجل قربان تكو سلتي دغده
يوكا خدا غدي يوكا سلتي غدي أن ينحر إبلا قال قالوداف سلتي غدي ببوانا بوتا بوانا jedhamtutti silatii godhuudhaaf qaluudhaaf silatii godhe فسأل النبي صلى الله عليه وسلم نبي ربي نقافته قربا قافته ما جدي هل كان فيها بوتتي كيست قالوا ديمت سنة كيساني تاي وسني إيران يوكا هجوم تابوني من أوثان الجاهلية وثنا يوكا تابوت جاهلية را يعبد كان قبرم هل كان فيها سلاجي كيست نتاي وسن تابوني جج وسنا كان جنمو وما ربي قد تقبرم هند أخاتا أس مختا أس قرمو باتو من أوسان الجاهلية وسنة جاهلية راجج وسنة جاهلية را تابوتا جاهلية را يعبد كجبرم قالوا نجد لا لكي جنا فقال نجد فهل كان فيها بكسنة كيزت نجرا عيد والقهي وهي من أعيادهم والقهي سانيرا بوتتي سنتي إسا والقهن مو والإنقهنوا bakka sana irratti walgahii ni gaggeeffatanii ayyaana wahii ni gaggeeffatanii qaaluu laa lakkii jedhan فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ارجما ربي نجد أو في بنذرك سلتي كي قوتي جدين خداكي فإنه برد بينجد لا وفاء قوتون هنجرو لنذر سلتي تكو في معصية الله ربي خلفه كيسدي سلتي وهي قوتون هنتأو جدين yoo fakkeenyaaf bakka sana keessatti wasanni jaahiliyyaa yookaan ayyaanni isaanii bakka sanatti kan gaggeeffamu ta'e silatii kee yookaan hodhaa kee sana hin guutin jechuudhaaf deeme. Kanaafuu hamma guuti garuu immoo osoo kan ta'u ta'e maasiyaa rabbii keessatti hodhaa guutuun hin ta'u. Walaa fi maa laa yamliku waan hin dandeenye keessatti ibnu Aadam ilmaan Aadam waan hin dandeenye keessatti illee silatii guutuun hin ta'u hodhaa guutuun hin ta'u وجدت رواه أبو داود توقباسي وإسنادهما سنني حديث كنادا على شرطهما شرط بخاري في مسلم الرتي يجدت أنا بكا كافر توتا بكا كافر أبتون برباكي سامتي بكا كافر توني أبتن عبادات تنقدن بكا أمني كافر توتا بكا سنة واقدن ibaadaat ittiin godhan bakka isaan waatti godhan itti gaggeeffatan ittiin gaggeeffamu ibaadaan rabbiidha jechuudha. Siigalee bakka isaan waatti gabbaran bakka isaan waa itti abbadanurraa fagaachuun barbaachisaadha. Amma yeroo keenya kana keessatti yoo dubbatanis rakkoodha. Yoo dhiisanis rakkoo. Siigalee maaliif jennaani bakka kaafirtoonni irratti muuziqaa dhaabatanu muuziqaa dhaganu galma kaafirtoonni muuziqaan keessatti dhaqamee yookaan galmi isaanii walgahiin isaanii yookaan konferansii isaanii yookaan muuziqaan eebbifamu irratti galma jedhamee ammas muhaadaraan achitti godhama waan baay'een godhama. Siigalee hadiisuma kanaan waliin fakkaatu mushkila. Walgahii qaban bakka sana keessatti ciidiin yookaan walgahiin isaanii ni jira jedheen rasuulli gaafate laa hin jiru jedhan osoo nii fi jira kan jedhan walgahii illee kan achitti walgahan wahii qabaatanii yoo hodhaa kee hin guutini hodhaan ibaadaadha waan ta'eef ibaadaa achitti hin godhini irraa dhorkuu jenna subhaanallah mee of laalle yoo of laalle dhaabannee of laalle hoo Qur'aanni bakka konferansii yookaan galma wahii
bakka isaan muuziqaa itti dhahatan bakka isaan gaafa geerarsa isaanii gaafa ayyaana isaanii dhaqanii itti godhan dhaquutti hin jirru rakkoo akka shari'aa islaamaatti bakka sana dhaquun hin ta'u akka shari'aa islaamaatti bootaan ciidatti salaata muslimni itti salaatu kan isaanii garagara ta'uu qaba achitti qaddasuu jiran achitti wal gahuu gahuu jiran ati sadhattee bakka sana hadiisa kanarra yoo deemne hin jiru ta'a. Kanaaf akkasitti hubachuun barbaachisaadha. Waan tokko hubachuun itti hojjechuu dadhabnullee hubannee wanti kun ni ta'aaf hin ta'u gargar baafachuun illee barbaachisaadha. Eegalee laakiin wanti kun akkasii waan akkasiiti yoo jedhamellee namuma isa keenyatu deebi'ee waan biraa shira namarratti xaxa jechuudha. Amma jecha kana osoo hin gabbahee kan dubbadhu ta'e harrumatti inni waan biraati jedhama jechuudha. Laakiin anaa miti hadiisatu jechuu jira. Rasuulli maal jedhee gaafate? Bakka sana keessatti ayyaanni jaraa wahii walgahii jaraa wahii ni jira jedhe. Awsaanaa iyyuu dhiisi bakka sanatti taabonni jiraa dhiisee bira darbee walgahii wahii kanachitti walgahan wahii ni jira jedheen. Osoo ni jira jedhee yoo bakka sanatti qodhaa keessatti hin guutin jechuudha. رب البراري هذا وصلى الله وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين